OMN gama ari'u kun warra rafnaan kana itti fufti ari'u miti hin fitti malee ijoollee tana kijiba isii ummata Oromootti hin geessinu akka OMN sinitti himu anama daareektar OMN miti garuu nan beeka ijoolleen fide ijoollee OMN keessa hojjetu nan beeka cufuu miidiyaa cufuu miti ijoollee ari'u miti odoo biddeetti qabde dhugaa Oromootirra haqa Oromootirra dhugaa Oromoo himurraa guyyaa tokkoof duuban deebi'u OMN kana shakkina in sodaatin ammoo nu akkan tuutaati beeytu boolla baay'ee qabna OMN asii yoo cufan bakka biraatiitti gadhiifna qophii biyyoota hedduu keessatti bannee jirra haga fedhan haa kassasanii malee oma OMN gaafa Oromoo nurraa cufame jedhe qofa cufata sanii achitti abbaan fedhe wixxifate abbaan fedhe haxxifate dhugaa Oromoo itti fufna asii yoo cufan durin beekanii moggaa asiin asiin buusan achiin bayaa turreemi dhiishuma gara gaggalchita uma rakkoon hin jiru